Oromoo oduuwwan irraaf qabnu kunooti. Biyyoottan gaanfa Afrikaa gidduutti nageenya buusuudhaa fi akka galfannaa alaa hambisuudhaa fi Chaayinaan qophaa'aa ta'uu ishee gaanfa Afrikaatti jilli addaa Chaayinaa Yuubing walga'ii mata duree bulchiinsaa fi misoomaa jedhu jalatti yeroo jalqabaatii fi Chaayinaadhaa fi biyyoottan gaanfa Afrikaa gidduutti taasifame irratti ibsaniiru. Walga'ii wixata kaleessaa Finfinnee keessatti taasifame irratti biyyoottan gaanfa Afrikaa ja'a hirmaachuu isaanii kan ibse gabaasni Aliimaa Atumaanii jeequmsii fi walqoodinsi naannichaa ol ka'aa jiraachuu isaa bakka bu'aan Chaayinaa dubbachuu isaanii ibseera. Yommuu nageenyii fi misoomni walitti bu'iinsa keessa jiru kanatti sammuun bara waraana addunyaa qarbanaa yookaan kooldiwaarii fi siyaasni aangoo ol ba'ee mul'achaa akka jiru kan dubbatan jilli addaa mootummaa Chaayinaa. China will continue to support countries in the region to uphold the vision of common, comprehensive, cooperative and sustainable security. Protect regional Ilaalcha waloo hundarmaachisaa walgargaarsaaf nageenya tasgabbaa naannicha keessatti mirkaneessuudhaaf Chaayinaan biyyoottan naannichaa bira dhaabachuutti fufti. Nagaaf tasgabbii naannichaa eeguudhaaf gaanfa Afrikaa keessatti akka sagaleen qawween dhagaamne gochuudhaaf. Dhimma nageenya biyyaalessaa irratti gorsaa muummee ministeeraa Abiyyi Ahmed kan ta'an Ambaasaadder Redwaan Hussein biyyoottan gaanfa Afrikaa rakkina iyyumaa, hongee, godaansa seeraan alaa, baqattummaa, shororkeessummaa, jijjiirama qilleensaa, jireenya ofiirraa buqqaa'insa biyya keessaa, itti fufiinsa wal waraansaa fi furmaata kennuudhaa fi fala addaa hordofuu akka qaban hubachiisaniiru. The nexus between peace and security development is too obvious to be elaborated here. Making the region free from the burdens of war and conflict and ensuring peace and security. Walitti dhufeenyi nagaaf tasgabbii asirratti waan gad fageenyaan ibsamuu qabu. Naannicha gidiraa wal waraansaatiin walitti bu'insaa keessaa baasuudhaan nagaaf tasgabbii mirkaneessuun garee hundaafuu dhimma dursaa itti fufinsa qabu. Uummanni naannichaa hagammaa gidiraa gaga'u argeera. Rakkinaaf garaagarummaa keenya akkaataa qaroomina bilchina qabuun ilaaluutu nurraa eegama. Walitti dhufeenyi yeroo dheeraadhaa fi Chaayinaadhaa fi Afrikaa gidduu ture michummaa daldalaa irratti kan hundaa'e ta'uu isaa kan ibse gabaasni kun Chaayinaan siyaasa biyyoottan Afrikaa keessa seenuudhaan inni ammaa yeroo jalqabaatiif akka ta'e hubachiise Chaayinaan Afrikaa irratti jijjiirama imaammataa taasisuudhaaf deemaa akka jirtu eereera. Hoggantoonni biyyoottan baha Afrikaa magaalaa Naayiroobii keessatti wal arguudhaan akkaataa waraana waloo Koongoo Dimokiraatik Rippaabilik keessatti bobbaasuu danda'amu irratti marii taasisanii jiru. Yeroo ammaa wal waraansa humnoottan mootummaa Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo fi garee hidhattootaa M23 jedhamu gidduutti taasifamaa jiru. Akkaataa dhaabsisuun danda'amu irratti mari'achuudhaa fi wixata kaleessaa Naayiroobiitti kan wal argan hoggantoota Burundii, Keeniyaa, Ruwaandaa, Sudaan Kibbaa, Tanzaaniyaa, Ugaandaa fi Koongooti. Gareen gurmuu hidhattoota M23 jedhamu erga lola jalqabee waggoottan kan lakkoofsise yommuu ta'u kutaa baha Koongoo isa albuuda warqee fi pilaatineemiitiin badhaadhaa ta'e to'achuudhaa fi kan socho'u akka ta'e ibsameera. Garee kana deeggaraa jirti jechuudhaan Ruwaandaa irratti komee kan dhiyeessaa jirtu Koongoo Dimokiraatik Rippaabilik jeequmsa naannicha keessa jiru laaffisuudhaa fi waraanni humna hawaasa baha Afrikaa jedhamu akka hirmaatu ni barbaaddi. Gareen kutaa baha Afrikaa bakkeewwan Kiivuu Kaabaa, Kiivuu Kibbaa fi Ittuurii jedhaman keessatti waraana bobbaasuu barbaada. Humna waraanaa bobba'u kana keessa miseensonni waraana mootummaa Ugaandaa fi Ruwaandaa itti makamuu hin qabanu ejjannoon jedhu karaa Koongoo Dimokiraatik Rippaabilikiin dhiyaachaa jiraachuun isaa gabaasameera. Akka dhaabbileen gargaarsa namoomaa jedhanitti wal waraansa Koongoo Dimokiraatik Rippaabilik keessa waggoottan 5 darbaniif tureen namoonni 25,000 ta'an qe'ee isaanii gad lakkisanii yommuu baqatan namoonni 5,000 ta'an gara Ugaandaatti baqachuudhaaf dirqamuu isaanii gabaasni Muhammad Yesuufi Naayiroobii irraa VOA'dhaaf qindeesse ibseera. Biyya Maalii keessatti gareen hidhattootaa maqaa islaamummaatiin socho'an siviilota irratti haleellaa raawwataniin namoottan 132 ajjeesuu isaanii mootummaan Maalii beeksisee jira. Ajjechaan kutaa walakkeessa biyyattii Moopiitii keessatti waxabajjii 18 galgala gandoottan 3 keessatti raawwatame kun seenaa walitti bu'iinsa biyyattii waggoottan 12 keessatti isa jalqabaa ta'uun isaatii fi mootummaan loltootaa Maalii gadda biyyaalessaa guyyaa 3 fi labsuun isaa gabaasameera. Karaa biraatiin haaluma wal fakkaatuun aanga'oonni naannoo akka madda oduu Ajaansi Firaansi Pireesitti himanitti hidhattoonni kun torban darbe bakka Ibaaq jedhamu keessatti siviilota 35 ajjeesaniiru.
Akkasumas waxabajjii 12 achuma Maalii keessatti kutaa biyyattii Maanaakaa keessatti bakka Izingaaz jedhamutti siviilota 22 akka ajjeesan gabaasameera. Torban darbe biyya ollaa Maalii kaaba Burkiina Faasoo bakka Siyeeteengaa jedhamu keessatti hidhattoonni maqaa islaamummaatiin socho'an siviilota 86 ajjeesuun isaanii gabaasamuun isaa ni beekama. Humni waraanaa mootummoota gamtoomanii Maalii keessa jiruu fi Minuumsaa jedhamee beekamu haleellaa waxabajjii 18 walakkeessa Maaliitti raawwatame kana balaaleffachuun isaa ibsameera. Kun sagalee Ameerikaati. Gargaarsi namoomaa lammiilee Siiriyaa miiliyoonii 4 ta'anuuf taasifamaa ture akka itti fufu barreessaan muummee mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuterees gaafatanii jiru. Antooniyoo Guuterees walgahii mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii irratti gaaffii dhiyeessaniin gargaarsi kanaan dura karaa biyya Tarkiitiin kaaba lixa Siiriyaa seenaa ture akka itti fufu kan taasisu murtoon kanaan dura hojiirra ture lakkoofsa 2585 waggaa tokkoof haaromsamuun isaa baay'ee barbaachisaa akka ta'e ibsaniiru. Akka Guuterees jedhanitti lammiileen Sooriyaa gargaarsi kun barbaachisu keessaa harki 80 dubartootaa fi daa'imman. Gargaarsichi karaa mootummoota gamtoomaniitii fi dhaabbilee gargaarsa namoomaatiin kan kennamu yommuu ta'u, walgahii mana maree mootummoota gamtoomanii biyyoottan 15 keessatti hirmaataniin adoolessa 10 murtii itti fufiinsaa argachuu qaba. Dhaabbata midhaan nyaataa addunyaa WFP dabalatee hooggantoonni dhaabbilee gargaarsa namoomaa 6 torban darbe ibsa waloodhaan baasaniin murtoon akkaataa gargaarsa Siiriyaa kun akka haaromsamu gaafachuun isaanii beekameera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii lammiilee Siiriyaa biyya keessaa fi biyya alaatti gargaarsa barbaadaniif kan oolu gaaffii gargaarsa biliyoonii 10 dhiyeessee jira. Siiriyaanii fi Raashiyaan gargaarsichi karaa mootummaa Siiriyaatiin taasifamuu qabaa jechaa jiru. Chaayinaan gaaffii gargaarsicha dheeressuu akka hin deeggarre bakka bu'aan Chaayinaa ibsuun isaanii gabaasameera. Hordoftoota keenya oduuwwan har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turtii gaarii. Naannoo Gaambeellaatti humnootiin nageenya eegumsaa naannichaa torban darbe keessa namoota meeshaa waraanaa hin hidhatin hedduu ajjeesuu ijaan argine namoonni jedhan sagalee Ameerikaatti himanii jiran. Miseensonni humna addaa fi poolisii idilee Gaambeellaa abaa'oo shaneedha jechuudhaan dhalattoota Oromoo fi saboota biroolee ajjeesan jedha jiraattota sana keessaa tokko. Mootummaan naannichaa humnoota mootummaa fi riphee loltoota jidduutti dhukaasa waxabajjii 7 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti taasifameen dhalattoonni meeshaa waraanaa hin hidhatin kanneen saboota garaagaraa irraa ta'an 17 ajjeefamuu beeksise. Yeroo ammaa nagaan naannichatti deebi'ee hojiin idilee eegaleera jedha. Naakoor Markaa kanarratti gabaasa qaba. Ajjeechaa raawwatameera jedhan jiraataan sababa nageenya isaaniitiif maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan akkasitti dubbatanii jiru. Dhukaasa guddaa ture gaafa facaasaa ganama 12 walakkaa irra jamare. Ergii wantooti taateen kun ta'ee booddeetti gara dhumaa irratti waraanni mootummaa yookiin liyyuu haayilii Gaambeellaa kan ta'anii poolisii isaaniitii wajjiniin tokko ta'uudhaan abaa'oodha. Abaa'oo shaneedha sun jechuudhaan nama nagaan geessaa turanidha. Fakkeenyaaf naannoo Gondar safarii mana turee tokko keessa ijoollee caakkaadhaa hojii hojjetanii humnaan buloota jarreen sana mana tokko keessaa ijoollee 11 gadi baatanii kan ajjeesan liyyuu haayilii. Footoon isaaniis beera nus ijaan kan gadi ba'anii argineerra. Akkasumas ta'ee haala sodaatiin jajjarsoodhaan saadii irra daddarbaa turee fi 2-3 baarandaa yookiinis immoo mana namaa jalatti kan duddu'anii jiranidha. Mucaan ganama sana illee ijaan argee beeku mucaa Asan jedhamu tokko mucaa Muggiiti Asanan Basseedhama. Jiraataa Gaambeellaa kanatti asitti dhalatee guddatee mucaa sana fa'a yeroo rasaasan viidiyoon isaa illee ba'ee jira. Haleellaan kun kan raawwatame akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 7 bara 2014 humnoota nageenya eegumsaa mootummaaf hidhattoota jidduutti dhukaasa baname hordofee ta'uudha kan dubbatan. Gurmuu riphxee loltootaa adda bilisummaa Gaambeellaa Gaanag jechuudhaan of waamu akkasumas immoo mootummaa shanii jechuudhaan kan waamu waraana bilisummaa Oromoo gurmuun hidhattoota kanneenii kana of waaman humnoota nageenya eegumsaa mootummaa waliin torban darbe keessa walitti dhukaasa banuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Guyyaa sanatti kan dubbisne dubbii himaa idil addunyaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Odaa Tarbii guyyaa sanatti akka sagalee Ameerikaatti himanitti magaalaa Gaambeellaa keessatti duula waraanaa geggeessuu isaanii dubbatanii turan. Maqaa isaanii jiraataan dubbachuun barbaanne kan biraan ajjeechaa namoota nagaarra ga'e jedhee fi haala ittiin reeffi isaanii awwaalame jedhe akkasitti ibsa. Namoota 20 sassaabiiti poolisii mamriyaarra gaafa dubbichi dhalate nama 20 achumatti rashanan. Itti fufe nama 5 wajjin ta'anii gara sanaa wajjin waraanaa jiru jedhanii poolitikaatti naannessanii 60-70 caalaa du'e sassaabanii siinootiraakidhaan iddoo biraatti awwaalan.
Beetkiristaanaa Arseemaa jira isa bukkeetti. Jiraataan magaalattii kan biraan walitti dhukaasa sana hordofee magaalaa Gaambeellaa keessatti dhukaasni banamee bakka mattuu maazooriyaa jedhamee waamamutti haala ittiin hiriyaan koo magaalaa Gaambeellaa keessatti ajjeefame jedhe akkasitti ibsa. ስለተፈጠረው ነገር ብዙ ማውቀው ነገር የለም። እኛ ጓደኛችን ነው ግን እኛ ተደውሎልን ነው የሰማነው እኛ በቦታው አልነበርንም። Wanta guyyaa sana mudate hanganatti hin beeku. Hiriyaan keenya Hosaanaa jedhama mana garaajii keessa hojjeta. Akka ajjeefame bilbilamee nutti himame. Kan ajjeesames marfata mattuu jedhamu irratti kamisa torban darbee gara galgalaa bilbilanii akka ajjeefame nutti himan. Reeffa isaa hin arganne. Bakka itti awwaalames hin beeku. Namoota naga qabeessa lakkoofsaan 40 ol ta'an buddeena barbaacha dhufantu ajjeesame. Hoogganaan biiroo koominikeeshinii naannoo Gaambeellaa obbo Geetuu Adiing waxabajjii 7 bara 2014 humnoota nageegumsaa mootummaaf riphxe loltoota jidduutti walitti dhukaasa baname. Riphxe loltootni yeroo lolli baname humnaa olitti ta'u maloota garaagaraa fayyadamuun yeroo miliquuf turanitti humnoota nageegumsaa mootummaan tarkaanfiin irratti fudhatameera jedhan. ነበረው ድባብ ለሁሉም ክሊር ቢሆን ጥሩ ነው ያለው ኦነሽንም ዳነክ ቢሆንም haalli ture osoo hundumaaf ifatee gaariidha. Hidhattootni kunneen loojistiikii guutuu ta'e hin qaban. Lola kana keessatti tokko uffata kan raayyaa ittisa biyyaa inni kan biraan immoo kan humna addaa Oromiyaa kan uffata humna addaa Beenishaangul kan biraas uffataniiti kan isaan hirmaatan. Kanaafuu wal makaa ture. Yeroo lolli humnaa olitti ta'u waan jidduu magaalaatti lolli adeemsifamaa tureef uffata geeddarataniiti kan lolaa turan. Hidhattootni uffata seeraa loltuu tokkorraa eegamu akka isaan hin uffanne ilaalaa turre. Rifeensi isaanii dheerina waan qabuuf uffata dubartootaa uffachuudhaan kan ba'anis turanii jiru. Tarkaanfiin mootummaan fudhate saba tokko irratti kan bu'uureffame miti. Saba tokkotti dhiyeessanii ilaaluun sirrii miti. Kun holola. Holola kana kanneen afarsaa jiran namoota abaaboo shanee wajjin kaayyoo qabanii jechuun dubbatan. Lola kana keessattis dhalattootni saboota garaagaraa meeshaa waraanaa hin hidhatiin 17 ta'an ajjeefamaniiru jechuun itti dabaluun ibsanii jiru. Obbo Geetuun ሲቪሊያን ሞታል ወይ በጦርነቱ አው ሱሚት አይደለም ሰው ሞቷል የሞተው ግን lola kana keessatti kan du'an siiviilota kan jedhamuuf eeyyen siiviilonni du'anii jiru. Sababaan itti du'aniif ammoo lolichi waan jidduu magaalaatti adeemsifamaa tureef yeroo meeshaan dhuka'u rasaasni firan beeku sabas amantiis umuriis hin qoodu. Namni hedduu siiviilota keessaa du'anii jiru. Kan du'an garuu saba tokkorraa qofa miti. Anyuwaak, Majang, Nyuweer, Amaaraa, Kambaataa, Oromoo dhalattoota saba garaagaraatu lola kana keessatti du'e. Siiviilotni saba garaagaraa irraa du'an 17 jechuun dubbatan. Yeroo ammaa kana sochiin idilee hojiin mootummaa fi balaliin xiyyaaraa Finfinnee irraa gara Gaambeellaatti taasifamu jalqabameera. Erga mariin jiraattota magaalaa Gaambeellaa wajjin adeemsifamee nagaanis deebi'eera jechuun dubbatanii jiru. Riphxe loltootni ajjechaa namoota irra qaqqabu miidhaa qaamaa fi hubaatii qabeenya irra ga'u ilaalchisee komii mootummaan irratti dhiyeessuuf deebisanii mootummaa kumataa turuun isaanii ni yaadatama. Ministeerri tajaajila koominikeeshinii federaalaa ibsa baaseen mootummaan guutuu biyyattii keessatti nagaa buusuudhaaf sochii hidhattoota idileef shororkeessummaatiin farrajaman danquudhaaf tattaaffii hunda galeessa taasisaa jira jedheera. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa. Poolisiin federaalaa Oromoo gidduu kana ibsa baaseen ajjeechaa dhiyeenya naannoo Gambeellatti namoota nagaa irratti raawwatame jedhe qaama walabaan qoratamee akka qulqullaa'u gaafatee jira. Akkasumas viidiyoon dhiyeenya miidiyaa hawaasummaa irraa tamsaasame kan humnoonni nagaa eegumsaa murtii seeraan alaan ajjeechaa raawwachuu agarsiisu akkasuma akka qoratamee qulqullaa'u gaafatee jira. Mootummaan naannoo Gaambeellaa rakkoo dhiyeenya uumameen lubbuun siiviilota 17 darbuu beeksisee ture. Oduu biraatiin magaalaa Naqamtee keessatti barataa Hundaa'ol Beenyaa obboleessa miseensa hooggansa ABO amma mana hidhaa jiru lammii Beenyaa kan ta'e torban darbe keessa humnoota nagaa eegumsaa mootummaatiin ajjeefamuu maatiinsaa sagalee Ameerikaatti himanii jiran. Oduu kana ilaalchisee aangawoota magaalaa Naqamtees ta'e kan naannoo Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin goone haga ammaatti hin milkoofne Tsaayidaa Amxootu gabaase.
Koongireensiin Federaalaa Oromoo tibbana ibsa baaseen ajjeechaa bakka adda addaatti raawwatamaa jiru balaaleffateera. Ajjeechaan lammiilee nagaa irratti raawwatamaa jirus dhaabbachuu qaba jechuun gaafatee jira. Keessumaayyuu ajjeechaa tibbana naannoo Gaambeellaatti raawwatame caqasuun ibsee jira. Itti gaafatamaa waajjira Koongireensi Federaalaa Oromoo Obbo Xurunee Gamtaa dhimma kana ilaalchisuudhaan ejjennoo paartii isaanii ibsanii jiru. Ajjeechaa Gaambeellaa keessatti raawwatameeti. Isaan boodallee ajjeechaan raawwataman jiru. Mootummaarraa isa kennamus miti. Yookaan immoo qaama sirna mootummaa kanaa mormee qabsaa'urraas miti. Nuyi miseensota keenyarraa lammiilee keenyarraa ajjeechaan sun akkamitti akka raawwatame eenyurratti akka raawwatame qorannee addaan baafanneetu kan ibsa akkanaa baafnu malee abaluutu ajjeesee ani immoo warri abaluu immoo ana miti kan ajjeesee mootummaatu ajjeesee isa jedhan irratti hundoofnee miti. Tibbanas qaamoleen mootummaa uffannaa seeraa uffatanii naannoo Gaambeellaatti ajjeechaa raawwatame kan ibsu viidiyoo marsariitii hawaasummaarra naanna'aa ture ilaalchisuudhaan ajjeechaan kun qaama walabaatiin haa qoratamu jechuun gaafateera. Koongireensiin Federaalaa Oromoo jechuun Obbo Xurunee ibsaniiru. Ajjeechaa fi buqqaatiin lammiilee nagaa yeroo garaagaraatti raawwatamuuf mootummaan itti gaafatamummaa fudhachuu qaba jechuunis Obbo Xuruneen ibsanii jiru. Itti waamamuudhaa fi itti gaafatamummaa fudhachuu irratti qaama akka fedhe jiraaturraa qaama seeraan hundeeffamee seeraan hojjetaa jiru biyya kana hoogganaa jiru biyya kana bulchaa jiru kan jedhu itti gaafatamummaa fudhata. Karaa tokko lamaan nageenya lammiilee eeguu danda'u irra jira mootummaani. Kan biraatiin immoo sirna kana irratti dallanee nama ala ba'e ofitti deebisuudhaaf mootummaan itti gaafatamummaadhaa fi itti waamamuu qaba. Mootummaan naannoo Gaambeellaa sababa rakkoo nageenyaatti bana mudatee lubbuun namoota nagaa 17 darbeeraa jechuun ibsee jira. Dubbii himaan mootummaa naannoo Gaambeellaa Obbo Ugatu Adiingii ajjeechaa humnoota nageenyaan tibbana raawwatamee viidiyoo marsariitii hawaasummaa irratti gallakkifame ilaalchisuudhaan akkas jedhaniiru. ቪዲዮ ጋር ታይዞ ምናልባት የሰዋዊ መብትም መገለጫ እኛም እንቀበላለን። የምንቀበልበት ምክንያት ምንድነው? በመንግስትም መጀመሪያ ያስተላለፍነው መልእክት አለ። በተለይ ስነምግባር የጎደለባቸው ሰዎች ምክንያቱም መርቆኛ ሰው እየተዋጋ ቢሆንም እጁን ከሰጠ መርቆኛ ነው እንጂ አይገደልም። ቪዲዮ ገዲ ለክፈሜ ወሊ ወልቀበቴ ኢብሰ ኮሚሽን ምርገነ ሞማ ኢትዮጵያ ባሴ ኑቲስ ሊፍረና ሰበብኒ ኢtti fudhannuuf ammoo akka mootummaattis kanaan dura ergaan nuti dabarsine jira. Keessumaa namoonni naamusa hin qabne tokko ni jiru. Sababiin isaa namni yeroo boojameera harka kennateera. Osoo lola keessatti ta'eyyuu ajjeefamuu hin qabu. Humnooti nageenyaa tokko kana kan godhan jiraachuu malu. Nutis qorannee tarkaanfii fudhachuu jalqabnee jirra. Wantoota barbaachisoo hin taane kan agarre irratti. Namni kun hidhataas ta'u siviilii wanti ammatti addaan bahee beekamee hin jiru. Namootni to'annoo jala oolfamanii qoratamaa waan jiraniif ragaa funaanamirraa eenyummaan isaanii addaan ni baafama. Obbo Ugatuun itti dabaluudhaan hanqina naamusaa kanneen qabaniin gocha raawwatame qorachuun seeratti dhiyeessuuf qorannoo gaggeeffamaa jira jedhan. Koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa tibbana rakkoo nageenyaa naannoo Gaambeellaatti mudate ilaalchisuudhaan akka ibsetti nageenya namootaa fi tasgabbii magaalaa mirkaneessuun hojii ijoo ta'uu ibsee hojii kana raawwachuuf tarkaanfiiwwan fudhataman duudhaa mirga namummaa kan eeggatan ta'uu qabu jechuun hubachiiseera. Daarektarri olaanaan koomishinichaa Dr. Daani'el Baqqalee ibsa kana keessatti akka eeraniin humnoonni nageenyaa tarkaanfii lubbuu balleessuu fudhachuurraa of qusachuu qabu. Gochi seeraan ala raawwatame qoratamee seeratti akka dhiyaatu jechuunis akeekkachiisaniiru. Gama biraatiin obboleessa qondaala adda bilisummaa Oromoo lammii beenyaa kan ta'e Hundaa'ol Beenyaa humnoota nageenyaa mootummaatiin magaalaa Naqamteetti ajjeefamuu obboleessaaf Bofraa'ol Beenyaa ibsanii jiru. Qaamolee mootummaatiinidha jechuudha magaalaa Naqamtee keessatti kan ajjeefame. Magaalaa Naqamtee naannoo Rift Vaalii Yuunivarsiitii Jimaata galgala. Egaa waan beeknu hin qabnu ijoolleen karaa marra deemaa kadha odeeffannoo akka qabnutti karaa marra deemaatu jiranidha. Poolisiin kan dhukaasa bane sanumaanidha jechuudha. Egaa warri kaanii madaanii inni kun kan ajjeefame. Akka obbo Firaa'ol jedhanitti waxabajjii 10 bara 2014 gara galgalaa magaalaa Naqamteetti dhukaasa ture jedhan. Odeeffannoo nuun akka maatiitti qabnuun kaasni sun sa'aatii 11 kaasee amma sa'aatii 2tti ture waan jedhu odeeffannoo qabnaa. Booda reeffi argame immoo reeffa mucaa kanaa ta'uudha jechuudha. Egaa kan adda bahee uummanni hundumtinuyyuu babbaqatee odeeffannoo keessa egaa nusi isa ta'uu dhageenye. Homaa sababni tokko hin jiru inni barataadha. Barataa kutaa 12ti. Qormaataaf qophiitti jira. Sana gidduutti dhagaa kan inni ajjeefame jechuudha. Xiyyeeffatamee waan godhame namoonni kun waan kaasa maal jedhamus nutti hin fakkaatu. Xiyyeeffatamee akka ajjeefame sababni isaa uummata amma sana keessatti bishaan kun qofaan ajjeefamuun ittuma yaadamee karoorfamee jenneema fudhanna malee waan dhukaasa qaama kan biraa wajjiniin walitti ta'e sana gidduutti waan jennus hin qabnu jechuudha. Hundaa'ol Beenyaa ajjeefamee guyyaa 4ffaatti kaleessa gara galgalaa akka sirni awwaalcha raawwatame obbo Firaa'ol ibsanii jiru. Dhimma ajjeechaa Hundaa'ol ilaalchisuudhaan qaamolee mootummaa bulchiinsa magaalaa Naqamteerraa hanga naannoo Oromiyaatti akkasumas koomishinii mirga namummaa Itoophiyaarraa deebii argachuudhaaf carraa
carraaqqii taasise hin milkoofne. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.